Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halimaa Orootube. Welcome shama harka fuuni hundi keessanuu alaaf biyya keessatti kaa guddaa osoo hin jenne amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundi keessanuu nageenyi keessan akka qabu hordoftoota kiyya baga jiraattanii hundumti keessan warroonni hanga ammaan hordofaa turtan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee laayikii sheerii gochuun dagatina akkuma irra seentanii ilaaltanii viidiyoo kiyya warroonni haroo taatanii laasumaan YouTube channel kiyyaaf maatiin haftaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kee viidiyoo kan qabadhee dhufee viidiyoo ittiqa tafarii sirna gaa'ila isaa baga ittiin si ga'ee ka jedhu viidiyoon kiyya. Ittiqa tafarii sirna gaa'ila isaa guyyaa kaleessa mudheen gaddaati. Waaw baga gammaddee ittiqa tafarii sirni gaa'ila keetii baay'ee miidhagaadha, baay'ee namatti tola. Baga geette congratulation, baga gammaddee, baga sirna kan kee cidha kan kee itti geette. Ittiqa tafarii jechuun weellisaa beekamaadha. Baga ittiin si gahee sirna kan kee baga gammaddee. Gammachuun nama maraatu gammachuu kenna hundumti keessanuu kaabbaa manaa ganaa godhachuu yaaddanillee akkuma isaan kadhiirallee kaadha manaa ganaa godhachuu yaaddanillee ittiin isin haa ga'u hunduma keessanuu sadarkaa namni hundi itti ga'e kan ittiin isin haa ga'u kakarooraa irra jirtanillee rabbi achiin isin haa ga'u of duratti yaaddanillee rabbiin haajaa keessan karoora keessan galma keessan bakkaan isiniif haa ga'u isiniin jedha. Egaas sirni ittiqa tafarii haala bareedaa haala miidhagaa haala namatti toluun baga gammaddee obboleessa keenya ittiqa tafarii weellisaa beekamaa baga sirna gaa'ila keetii gammaddee baga ittiin si gahee waraa bulaa 3 4 5 dabalamaa horaa bulaa. Sirni keessa sirna gammachuu gaa'illi keessan gaa'ila gammachuu ka umrii dheerinna ka dagaaginna ka badhaadhinna isiniif haa ta'u baga gammaddanii. Ammallee horaa dachaan bulaa baga isin sadarkaa kanaan isin ga'e isin lachuu misirroon lachuu baga gammaddanii. Gammachuun keessan gammachuu kenna baga gammachuu kana itti geettanii hunda keessanuu rabbiin gammachuu kana ittiin isin haa ga'u. Horri biyya namaa jirtanillee ka biyya keessa jirtanillee rabbi haala isinii haa mijeessu. Ilmi namaa haga fedhillee turu gaa'ila ijaarachuun isaa hin hafu jechuudha. Gaa'illi yoo haalli namaa mijaa'e gizee maankama ijaarantu mi'aawa. Yoo haalli isinii mijaa'e gizeen gaa'ila keessan ijaarachuu yaada jechuudha. Warroonni gana of dura yaaddanii haajaa keessan rabbi isinii haa guutu, haajaa keessan rabbi isinii haa baasu, haajaa keessan rabbi walitti isinii haa qabu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota kiyya gammachuun nama maraatu gammachuu kenna. Baga gammaddee ittiqa tafarii baga gammaddee. Gammachuu isiniif haa ta'u misirreen lamaan baga gammaddanii. Weellisaa beekamaa ittiqa tafarii baga gammaddee irra deddeebi'uun baga gammaddee congratulation. Gammachuun kan kee gammachuu kenna baga ittiin si gahee dachaa baga gaa'ila sirna guyyaa keetii geettee. Gammadii ammallee gammadii rabbiin ammallee siif haa gammachiisu isin lameenuu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee ittiqa tafariitii gammachuun nama kamiituu gammachuu kenna. Nama kamuu rabbiin sadarkaa kanaan ga'ee haa gammachiisu. Waan baay'ee namatti toluudha. Sirni gaa'ila ittiqa tafarii baay'ee nama gammachiisa. Misirroo lamaa hedduu isinirraa bareedee waaw
dachaa congratulation baga gammaddanii. Egaa warroonni ganaa yaaddanillee, warroonni of duratti yaaddanillee, warroonni as galutti yaaddanillee rabbi akkanatti isin haa gammachiisu, keessanillee rabbi nu haa agarsiisu. Warra dur ijaarattanillee akka haarawaatitti akka ustaaz ibsaan baanu jaalalli haaromsuu barbaachisaa akka isaan jedhan sanii akkuma mushurraa haarawaatitti haaromsitanii gammaddanii jiraachuu rabbiin isin maraafuu nu maraafuu haa taasisu. Akka mushurraatitti jechuudha, namni wal jaalate yoom akka mushurraatitti rabbi jaalala akkasii isiniif haa kennu. Ittiqaa Tafarii jaalala yeroo hundaa asaddisamte akka guyyaa mushurraa sanitti bareeddu jechuudha. Akkuma san nama hundaafuu ka gaa'ila keessa jirullee, ka yeroo dhiyoo gaa'ila ijaaratellee, ka of dura ijaaratellee namni gizee maraa jaalalli isaa jaalala haaroma jaalala haarawa jijjiiruu akkas rabbiin nuuf haa taasisu. Isinillee ittiin isin haa ga'u. Warri of dura yaaddanii haala rabbii walitti isin haa qabu. Jiruu duniyaallee tan guutamne rabbi haa guutu. Isin akka marattu 910 hin guuttu. Fuudha hundi keessanuu rabbiin waan nama hundaa jiraachisuun isatu beeka. Nama hunda kamiifuu rabbi yaada muraata haa guutu. Nama kamiifuu rabbiin ittiin haa ga'u. Haajaa isaa muraada isaa nama kamiifuu guutee gammachuu akkanatti itti haa agarsiisu. Maaliif namni jiru addunyaa tanarraa waa lamatu jira jechuudha. Tokko guyyaa cidhaa fi tokko guyyaa du'aatii jechuudha. Jiru addunyaa tana lamaanii ganaa fi warri sirna gaa'ilaa godhachuuf yaaddanillee rabbi achiin isin haa ga'u. Horoon isinii geetti taanaan haala gaariin daggafadha. Akkuma Ittiqaa Tafarii kanatti sargii godhadhaa isiniin jedha. Warra hin geennellee jaalalnillee akkasuma muraada isinii haa guutu. Rabbi isinii haa laaffisu. Namni kuma humna dhabe malee gammachuu waa hundaa godhachuu fedha qaba. Rabbi gammachuu san osuma isin niyyanne isinii haa guutu. Osuma isin maaliin akkana godhaa, maaliin akkana godhadhaa, maaliin kana sirreessa osuma jettan osuma niyyanne rabbi isinii guutee gammachuu tan ittiin isin haa ga'u, ittiin isin haa milkeessu. Gammachuun ganda jiru isinuu tan malamaanii jechuudha. Takka gadda takka tanumaa jechuudha. Waan irraa nafnee fi hanga jiran gammadanii hanga jiranii jiraatan jechuu addunyaa kanarra. Rabbiin gammachuu ganda lamaanii nuuf haa kennu. Hunduma kenna haajaa muraada kenna walitti nu haa qabu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya gorsallee akkuma san du'aayillee jechallee waa hedduu of keessatti qabata. Akkasii viidiyoon kiyya karraa kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa turaa. Hanga viidiyoo biraa baay'ee.